Guyyaadha dhaamsa pirezidaantii waldaa dargaggoota Musliima Itoophiyaa ta'uudhaan kan muudaman Ustaad Haydar Kadiir ta'an ilaallattu isiniif qabadhee dhufee jira. Bismillahirrahmanirrahiim. Alhamdulillah. Salaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma baad. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa kanaa katnaatan hawaasa kiyya baay'aadhiyatti kaabaa kibbatti baga rabbiin nagaaf qananii khayrii keessa singiraakise guyyaa hadhaas dhaamsa ajaa'ibaa pirezidaantii waldaa dargaggoota Musliima Itoophiyaa ta'uudhaan kan muudaman ustaada keenyaa jaalatamaa hayyuu rabbiin alhamdulillah kallattii hundaan akkaadaamiif diiniin illee eegana ammallee rabbi sabadhaase Ustaad Haydar Kadiiriif qabadhee dhufee jira. Dura dursoo ustaada keenyaa Ustaad Haydar Kadiir ustaada dargaggeessis daldalaanis hayyuunis eegana ammallee mashaayiknis diqqaa guddaan biyya keessa biyya alaatitti illee nama hawaasa keenya biratti fudhatama guddaa qabu. Gara waldaa dargaggoota Musliima Itoophiyaa abbummaadhaan hoogganuutitti baga nagahan nu dhuftanii isiniin jedhe. Dhugamatti Ustaad Haydar Kadiir waldaa dargaggootaati miti majlisa biyyattii teennaa guutuu hoogganaadha yoo jedhan alhamdulillah nama hawaasni islaamaa abdii irraa qabu nama hawaasa islaamaa ceesisuu keessatti illee inshaallahu shakkii hin qabne jechatti qalbiin teenna nu yaatti. Egaa dhaamsi kiyya guyyaa hadhaa maalidha? Hiree bareedaa tana rabbiin isinii kennuun alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti wawakmaa waan jedhamu tokkotu jira. dur yeroo ijoollee taanee waan baran wondoch waxaatoch kristaan mahbar waldaa dargaggoota dhiira kiristaana Itoophiyaa jedhamee naannoo bara 1948 or around 50 irratti 51 ka jiru jira walumaa galatti naannoo bara 1950 jalatti waldaa eegana ammallee hundeeffamee jechuudha. Waldaan kuni dargaggoonni biyya kana keessatti eegana ammallee amantii kiristaanaa hordofan mirga biyyattii keessatti abbummaa argatanii amantii ufiitiin hawaasa ufii tajaajiluudhaaf hundaaniitiin yeroo dheeraadhaaf tajaajilaa turan. Waggaa dheeraa booda faaruun karabbii kennaati abbaa biyyaallee taane abbaa biyyaa fi biyya tana biyyee tanallee sirreessutu ummata kana jedhamuudhaan eegaa muummichi ministeeraa Dr. Keenya Dr. Abiy Ahmad gara aangoo dhufeeti eegana ammallee hawaasni muslimaa warra biyya kanatti eegana ammallee galtuu miti ummata biyyaa fi biyyitun ittiin ijaaramtutu isaan jechuudhaan amantiin keenya amantiin islaamummaa aangoo amantiileen biroo argatu qabu eegana ammallee argate akkuma amantiin biroo eegana labsiidhaan murtaaheef islaamummaallee mirgi guutuun kenname alhamdulillah yeroo ammaan tana sadarkaa akka majlisaatitti oromiyaatitti federaalaatitti akka dargaggootitti ijaaramuu bira geenne sadarkaa kana geenne baga rabbiin isin gammachiise baga rabbiin nu gammachiise isin jedha hawaasa kiyya. Kanaafi ustaada keenya Ustaad Haydar Kadiir qabxii afurii isin dhaamuu barbaada. Tokkoffaa dargaggeessi keenya sababa harqoota gabrummaa mootolee abbaa irree jaarraa dabaran keessatti isaan irratti fe'aniin nama ta'ee namatti qixxaayuun isatti ulfaataa tureera. San keessaa baane sababa eegana ammallee ijaaramuun dargaggeessa muslimaa ta'ee biyya keessatti mirgi labsiidhaan hin mirkanaa'iniif hawaasni keenya bittinnaa ture gabroof eegana ammallee gabrummaa jala ture. Kanatu sirreeffamni isinirraa eeggata. Inni lammaffaa naannolee tokko tokkotti ijaaramni ijaaramee garuutu ijaaramni sun tokkummaa dhabuudhaan abbaa walitti qabee tokkoomsee sabaan odoo adda waliin qoodin ilaalchaan yaadaan wantoota garaagaraatiin gandoomaan biyyoomaan faayidaadhaan akka namni waliin qoonne nama mataa isaa walitti qabu argatuu dhabuu irraa kan ka'e hawaasni keenya bittinnaa ture. Inni sadaffaa kan ijaarame tokko tokko sababa abbootiin silaa diinii kana keessatti fuuldura jiran fakkeenyaaf majlisa ta'uu danda'a fakkeenyaaf eegana ammallee aa'imaa ta'uu danda'a abboota diiniidhaan ilmaan tana dursu ta'uu danda'a mirga guutuu dargaggoota kanaa kennuu dhabuu irraa kan ka'e dargaggeessi keenya eegana ammallee gabrummaa jala turee jira jechuudha. Kun isa sadaffaadha. Inni afraffaan ammallee muuxannoo dhabuu irraa abbaa dhabuu irraa nama ijaaruu dhabuu irraa kan ka'e dargaggeessi keenya gabrummaa keessa ture. Kanaafuu dhibee afran kana tokko dhibee kaleessa mirga dhabuu kadha mirga argatu biyyoota hedduu keessatti dargaggeessi ijaaramee akka nama kamiitittu diin ufiitiif dalagu biyya ufiitiif dalagu saba ufiitiif dalagu ummata ufiitiif dalaguun hin jiraayyuu quban qabu dargaggeessi harka dhibba keessaa parsantiin 75 ol eegana ammallee yeroo waladdaalliin jedhan aamiin jedhee qooda islaamummaa keessa fudhatudha malee
sagantaa tokko yookaan ammallee masjidni tokko yoo qopheesse yookaan ammallee iddoon tokko yoo qopheesse haalotii qophaa'isan keessatti isima san irra hirmaatuudha malee dargaggeessi abbaa biyyaati nama biyyaa fi biyyeen tun isaan bareeddutu na'a jedhee abbummaadhaan ijaaramee mirga guutuu qaba jedhee sagantaa barbaade irratti nama affeeratee hayyuu barbaade affeeratee sagantaa barbaade karoora baafatee ijaarate jechuun eegana ammallee dargaggeeyyii hedduu biran jiru jechuudha. Wanni kun ammoo hubannoo gahaa dargaggeessa kenna. Bayaadiyatti jiru kaabaa kibbatti jiru kennuun isinirra jirti waan taateef ustaadni kenna Ustaad Haydar Kadiir dargaggeessa kenna. Eegana ammallee harqoonni gabrummaa kalee isaa sun diigame eegana ammallee buqqa'e mirgi uftaatanii jiraatu isiniif kenname jedhame iddoo jiranitti hubannoo gahaa dargaggeessa kenna kennuun isin eeggata. Inni lammaffaa iddoolee garagaraatti ijaarame magaalaa tokko keessatti waldaa dargaggoota 5 6 10 20 30 ta'ee ijaarama. Masjidaan ka ijaaramu jira, gandooman ka ijaaramu jira, naannooman ka ijaaramu jira, faayidaan ka ijaaramu jira, walitti dhiyeenyaan ka ijaaramu jira. Gariin isaanii ammoo ijaaramee tumaanii eegana ammallee nuti kun baradheen gaddaa waggaa 10 dura ijaaramneeti amma boodatti abbaan haga gaafa duunee qabrii seennuutti nu jedhee warra ilaalcha akkasii san qabatu jiraachu warroota san sirreessuun hawaasa kenna sabaan odoo adda waliin qoodin naannoon odoo adda waliin qoodin gandoomaan odoo adda waliin qoodin faayidaan osoo adda waliin qoodin wantoota garagaraati walitti dhiyeennaan osoo adda waliin qoodin akka inni tokkoomee deemu taasisuuf ijaaruun abbummaan isin eeggatte lama jedhaanaa qabadha. Inni sadaffaa dargaggeessi kenna hadhallee gabrummaa mootolee abbaa irree jalaa bahi malee ilaalcha namoota garii nama kennaa jalaan baane warri majlisaa dargaggeessa waan nu jenne hojjadha ajajuma kenna fudhadha yoo nu ta'a jenne ta'a yoo nu deema jenne deema yoo nu kottaa jenne kottaa malee uftaatanii ijaaramuu dandeettanii kana warra sammuu keessatti hin fudhannee jira. Dargaggeessi muslimaa akka dargaggeessa muslimaati ijaaramuun akka siyaasa biraatti fudhatame dargaggeessi kenna eegana ammallee manguddoo malee yoo deeme sheeka malee yoo deeme hayyoota malee yoo deeme kophaa ofiitii yoo ijaarame rakkoo biraa nutti fida biyya kana gara biroo oofa hamtuu biraa jidduu kenna uuma jedhanii sodaan sun maalidha eegana ammallee ilaalcha gabrummaa mootoleen abbaa irree ummata kenna keessatti lafeedhaaf dhiigaa walitti dabalesan baadhate adhallee dargaggeessi ijaaramuu hin danda'u warra jedhee yaadu jira. Isa sana sammuu keessaa balleessanii dargaggeessi kenna ijaaramuu danda'a ummata kana ka hubachiisu qabu isini tunillee isin eeggadha. Inni afraffaa hubannoo dhabuu irra muuxannoo dhabuu irra abbaa dhabuu irra nama ummata kana walitti qabee eegana ammallee akkana ijaaramanii akkana ijaarama akkanatti mirga isaanii geggeeffatan mirgi keessan kana dirqamni keessan kana akka itti deemuu qabdan kana haalli itti deemuu qabdan kana jedhee ummata kana xurree inni irra deemuu qabu aspaaltii inni irratti ummata biyyaaf biyyee ofii tanallee sirreessuu qabu namni hubannoo isaanii kennu jiraatu qaba. Yeroo hedduu hayyoonni islaamaa dargaggeessa eegana ammallee ofumarraa achi qabaniituma raasamatti yoo nu waladdaalliin jenne aamiin jedha yoo nu olkaa jenne olkaa yoo nu gattaa jenne gattaa biyya kana keessatti haga gaafa dulloomtanii yookaan aangoon tunurra nu harkaa fudhatamutti isin nama taatanii deemuu dandeettan ilaalcha jedhutu namoota tokko keessa wantoota kana sirreessuun ustaada kenna Ustaad Haydar Kadiir isin eeggate. Kanaaf akka walii galaatitti jaarraa dheeraadhaaf dargaggeessi kenna harqoota gabrummaa baatee jiraataa ture yeroo amma mirga argate kana keessatti tokkoffaa mirga kaleessa ijaaramuun hin danda'amu eegana ammallee harqoota gabrummaa san rabbi nurraa kaasee inni lammaffaa ijaaramee tokkoomuu dargaggeessa dadhabe tokkoomsuu keessatti mirga eegana hayyuu akka keessanii arganni kanaan amma carraa kana fayyadamne sadaffaan ammallee dargaggeessi kenna yeroo ijaarameetiin jedhu abbaa walitti qabee tokkummaadhaan isaa walitti qabu kana argatu keessatti eegana ammallee isa kanatti fayyadame inni biroo namoonni fuuldura jiran dargaggeessi ijaaramuun akka ilaalcha birootitti siyaasa birootitti akka yookaan ammallee hammeenna birootii warra sammuu isaanii keessatti qabatee karamanu jenne irra deemaa jedhee karaallee adeemsallee karoorallee kaayoollee bu'aa bayiillee nutu isinii boca warra jedhu san isaan nasan sirreessuun isinirra jira. Eegana ammallee dargaggeessi kenna gariin ka jaalala diinii qabu hubannoo gahaa muuxannoo gahaa eegana ammallee adeemsa ittiin deemamuu qabu karoora sanniin hubannoo barbaachisaa ta'e nama isaa kennu barbaada waan taateef qabxiilee afran kana abbummaadhaan irratti nu hojjattanii yoo rabbi fedhee dargaggoota waldaa eegana ammallee dargaggoota muslima Itoophiyaa maqaa isinii kenname kana gahumsallee itti qabdanii beekumsallee itti qabdanii hireellee itti qabdanii ummata keenya dargaggeessa keenya akka nu jijjiirtan amaana rabbii isin bira kaadha. Hawaasni keenyallee warri waan kana dhageettanii qofa gatoo osoo hin taane sheer taasisaa hawaasa badhaa biraan nu gahaa nama jijjiiramee addunyaa jijjiiruu rabbi nu haa taasisu hunda keessaniyyuu qubsuma keessa rabbiin firdoosiin haa taasisu jedha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.